Maqaa abbaa kan ilmaa kana fuura qulqulluu waaqayyo tokko amin jaalatamtootaaf kabajamtoota maatii waaqayyo ijoollee keenya qulqulleettii durboo maaram ijoollee ortodoksii tawaayidoo bagaa guyyaa abbaa keenya abu'ee yaadannoo isaatiin itti singee radeetii barakatiin abbaa keenya abu'ee hunda keenya irraa adda hin beeni akka fedhaa fi eeyyamu waaqayyotitti barakatiidhaaf faarfannaa abu'ee tokko nan faarfadhaa faarfachuudhaan maqaa abbaa kan ilmaa waaqayyo tokkotti amanuun sillaasee humna godhachuudhaan nan faarfadhaa urjii kabajaa ibsa gadaamota qulqullinni kee kan akka ergamoota gabra manfas qidduus gooticha amantii nu jabeessi ati urjii kabajaa ibsa gadaamota qulqullinni kee kan akka ergamoota gabra manfas qidduus gooticha amantii nu jabeessi ati Gadame sakesa goftan si filate Gonfa kulkulumma durse si filate Dabate taati jina ergamota Wadaf kakuketi namutaf karatta Urjii kabaja ibsa gadamota Kulkullinni kee kan akka ergamota Gabra manfas qidduus gooticha amantii nu jabeessi ati galaanni haa ta'u sillaaseedhaaf jette ijoollummaa keeti galataaf dhaabatte nuus nu gargari galataaf nu cimsi daandii qulqullummaa ijoollee keef ibsi urjii kabajaa ibsa gadaamota qulqullinni kee kan akka ergamoota gabra manfas qidduus gooticha amantii nu jabeessi ati kadhannaa kan keetiin hunda araarsita ijoollee kee maraaf gonfoo qopheessita diina qaneessina waammanne maqaa kee akkaan uf baay'atuuf eebbiksuu ni kan kee urjii kabajaa ibsa gadaamota qulqullinni kee kan akka ergamoota Gabra manfas qidduus gooticha amantii nu jabeessi ati firii siminiyoo firii asqeesiyaa ati eebbistetta biyya Itoophiyaa araarsummaa keetii har'as nu yaadadhu akka jajjabannuuf nu cinaa dhaabadhu urjii kabajaa ibsa gadaamota qulqullinni kee kan akka ergamoota Gabra manfas qidduus gooticha amantii nu jabeessi ati